jirtan hordoftoota OGMC kun sagantaa Oyidaa Mariitti. Sagantaa keenya Oyidaa Marii har'aa keessatti dargaggoo tokko qabannee dhiyaannee jirra. Dargaggoon kun dhiyeenya biyyarraa kan dhufe yommuu ta'u, haala yeroo ammaa biyya keenya keessa jiru ilaalchisee marii gabaabduu OGMC wajjin taasisuudhaaf toora zuumii irratti walagarree marii keenya gaggeessuuf deemna. Haga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan dursinee isin affeerra. Egaa dargaggoo Arsee hayya gaaffiif deebii nu wajjin taasisuudhaaf hayyamamaa taatee toora zuumiitiin waliin mariif asitti argamuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomni siin jenna. Anaa dhufu. Anaa siin jedha. Baga wal arginee baga naaf feertanii waan naaf feertaniifis ulfaadhaa galatoomaa siin jedha. Hayyee galata qabdaatis mee dargaggoo Arseen eenyu? Ani maqaan kiyya Arsee Gabayyoo jedhama. Godina Arsii lixaa gara magaalaa Arsii Nageelleetii dhalootaan gara Laangannooti. Hojjetaa mootummaa waggaa bara 2007 irraa kaasee akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Haga biyyaa bahutti hojjetaa mootummaa garagaraatti sadarkaa garagaraatti iddoo garagaraatti hojjetaa ture. Haga biyyaa bahutti jechaadha. Na Arseen akkuma nama kamiyyuu barumsa baratee barumsa yuunivarsiitii digrii tokkoffaan booda gara hojiitti seenee hojii qorannoo hojjetaa ture. Hojii qorannoo innaa isiniin jedhu Inistituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaatti jalqaba bara 2007tti Baakkootti qaxarame, Baakkootti ramadame. Inistituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaatti giddugaleessa qorannoo qonna Baakkoo ture. Achiin boodas dammoo waggaa 2 fi ji'a 6 akkas turee dammoo gara giddugaleessa qorannoo qonna Adaamii Tulluutti jijjiiraadhaan garas deemee achittis waggaa baay'ee hojjetaa ture. Achiin booda yeroo xiqqoo biyyattiin jeequmsa keessa turte bara wayyaanee keessa turtes hojii san dhiisee ture. Achiin booda hojii san haga dhaabeen booda uffaatti deemee achiin booda indagaanaa haga Abiyyi dhufeen booda dammoo gara hojii mootummaatti deebi'ee bara 2018 ji'a caamsaa yookaan Mee irraa kaasee Yuunivarsiitii Jimmaatti kolleejii qonnaa fi fayyaa beeladaatti barsiisaa ta'ee hojjetaa ture haga biyyaa bahutti. Hayyee barsiisaa yookiin immoo leekchararii yuunivarsiitii Jimmaa taatee yeroo dhumaa kanarratti achi hojjetaa turte kanaan wal qabatee mee haala yeroo ammaa keessaayyuu biyyi keenya keessa jirtu nama baratee nama dhiyeennatti beeku mee maal fakkaata uummanni keenya haala akkamii keessa jira mee maaltu deemaa jira erga sirna wayyaanee keessas turteerta amma immoo jijjiiramni dhufe jedhanii mootummaan haaraan erga dhufe Abiyyi egaa aangotti bahee kunoo argaa jirra. Mee maaltu jira haalli biyyaa mee maal fakkaata akkamitti ibsita haala keessa turtan? Haalli biyyattiin amma keessa jirtu baay'ee waan nama gaddisiisaati. Baay'ee waan nama bakka abdii nama kutachiisaati. Keessattuu karaa siyaasaatiin yoo ilaaltanii biyyattiin waan abdii qabdu fakkaattu abdii qabdu nama fakkaattu hin jedhu mootummaan rakkoo qabaa rakkootu na mudateera maal sirreessuu qaba jedhee waa takka yaadu mootummaa perfektiidha jedheetiin bakka rakkoota biyya keessatti uumaman externalize gochuuf yaala. Kanaaf yeroo ammaatti uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo rakkoo cimaa kana jedhamee ibsamuu hin dandeenye keessa jira. Rakkoo siyaasaa, rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa cimaa keessa jira. Dargaggeessi yoo karaa dargaggeessa yoo ilaaltan dargaggeessi abdii kutee gara Jimmaatti alanshuutti hojii dhiisee gara Jimmaa qofa alanshuutti deemeera. Hojii dhabdummaan baay'ee dabalameera. Karaa siyaasaatiin immoo biyyattiin nagaan qabdu karaa kaabaatiin lolaa, karaa kibbaatiin lolaa, karaa lixaatiin lolaa. Biyyattiin guutumaan guututti gaaga'ama kana jedhamedha. Bakka waan abdii nama kutachiisu. Amma fakkeenyaaf waggaa kanaan booda yookaan nama fuuldurri biyyattii kanaa maal fakkaata jedhamee yoo ilaalamu hoppiin waan jiru hin fakkaatu. An personally akka ilaalutti maaliif yoo jettan hoppii kanatti mul'annu tokko abdiin uummanni waan dargaggeessi haala abdii kutate fakkaatutti
bakka suusii wanta sammuu nama hadoochu irratti uf qabee jimaa qofa alashaa mana shiishaatitti orwa bakka like hopeless wanta hopeless ta'e irratti ramadamee jira yeroo ammaatti keessattuu iddoon lolli hin jirretti. Iddoon lolli jirutti karaa kaabaatiif karaa kibbaatiif karaa gara lixa oromiyaatitti yaa'u rakkoo siyaasaatii rakkoo lolaatii sun akka jirutti jechuudha. Karaa bakka lolli hin jirre bakka naannoo Finfinneetitti yoo akka community akka uummataatti ilaaltanii rakkoo kana hin jedhamne rakkoo hawaasummaa cimaatu jira. Rakkoon hawaasummaa, rakkoon siyaasaa, rakkoon kunni hundi uumameen poolisii mootummaan hordofuun, poolisii istiraatejii poolisii actually poolisii kana jedhame hordofuun arginu yaa akka itti fakkaateen deemaa akka diriimiidhaan yoo abjuu itti mudhateen haadha xiyyaatu akka namatti agarsiise whatever waan akkanaatiin deemaa akka mootummaa even cunqursaa isin dura ture akka wayyaanee tarsiimoo biyya ittiin bulchu tarsiimoo gabaa ittiin tasgabbeessu poolisii siyaasa biyyattii yookaan immoo walqunnamtii biyyaatii wajjin wal qabaachuu malu akka poolisii ittiin qabu mootummaan actually kana mootummaan jechuun nama ulfaata mootummaan argineerra ingirii bara wayyaan illee yaa'u mormaatuma turre kun garuu mootummaan amma yeroo ammaa aangoo qabatee irra jiru rakkoon akka jiru hin amanu rakkoon hawaasummaa akka jiru amanu rakkoon hojii dhabdummaa akka jiru amanu rakkoon akka jiru amanu okay rakkoon lolli uumamiyyuu like externalize gochuuf yaala excuse uumuuf yaala okay na eenyu biyyattiin tuni yeroo ammaatti rakkoo cimaa I don't know maal akka godhameeti yoo godhame yoo furamuu akka danda'u ani yeroo garii yoo yaadu baay'ee rakkadha personally yoo yaadu jechuudha maaliif namichi amma aangoorra jiru completely afaan ingiliffaatiin stubborn jedhama. Ana qofatu beekaa I am the only perfect I'm the only person doing right things jedha yookaan immoo akka namni biraa dogoggoretti akka kun immoo akka inni immoo sirrii jirutti kan yaadu yookaan immoo afaan biraatiin inni qof sirrii ta'ee uummanni kun immoo akka waan maraataa ta'etti yaadaa jechuudha. Warri isa eegu akka waan maraateetti warri isa immoo deeggaru akka uummata mataa isaanii sirrii jirutti kan yaaduna baay'ee rakkoo kana jedhanii like skill kaa'amu miti yeroo ammaa bakka ani mootummaa wayyaan illee argeera ingirii bara qeerroon bara 2008 yaa no 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo qeerroon maaster pilaanii wal qabsiiftee mootii dhoostu biyyoo argaatuma turre okay akkamitti mootummaan sun akka biyya bulchaa ture yaa'u argaa turre mootummaan sun haa badoomusi haa misoomusi poolisii qabaa istiraatejii biyya ittiin bulchuu qabaa okay aantummaa qotee bulaa qaba yoo xiqqaate ittiin jedhe wayyaaniin yookaan immoo EPRDF kan jedhamu kun aantummaa qotee bulaa qaba jedhee yaada innis uummanni immoo akka aantummaa qotee bulaa qabu hin mirkaneessu okay akkamitti yoo jettan immoo naannoo keenyattuu arsii lixatti aanaaleen gammoojjummaa qabu jira haala seefnitidha kan mootummaan deeggaru okay bara mootummaa sanii mootummaan kallattii garaagaraatiin NGO irraa haa ta'u or mootummoota alaarraa gargaarsaa fiduu gargaarsa san kallattii uummata geessee uummanni akka rakkoo keessaa yookaan akka rakkanne gargaara yeroo ammaa gaaga'amni amma jiru uummanni jiraachuu dadhabeetiin bakka jirutti uummanni rakkataadhaan deebiin mootummaan yookaan immoo namichi kun deebisaa jiru yookaan muummichi ministeera deebisaa jiru kan argaa jirtan. Nyaanni gatiin nyaataa baay'ee qaala'ee daabboo fi muuzii nyaadhaa jedhan. Okay? Geejjibni gatiin geejjibaa baay'ee ol ka'e maal haa goonu jedhan. Lukaan deemaa jedha. Okay naannoo magaalaatti gatiin nyaataa gatiin grocery okay wantoonni kun bu'aa nyaataa ta'an gatiin dabalee jireenyi magaalaatti ulfaate maal haa ta'u jedhan. Magaalaa keessa baatu baadiyyaa galaa jedha. Okay? Mootummaa akkanaatu nama sammuu akkanaati yaadu. Okay? Gabaan tasgabbiin qabu infleeshinii guddaa jira like in hundreds mootummaan 23% 25% akkasidha mootummaa yeroo ammaa percent 30 akkas jira infleeshinii month on month infleeshinii jechuudha. Garuu dhugaan jiru saamunaan guyyaadhaa birrii 20 turte bor 30 yookaan 40 taati. Okay? Just in days okay? Guyyootatti jechuudha. Rakkoo jiru
mootummaa fudhatee rakkoo jiru sirreessuuf kan malu yeroo ammaatti fantasiin taane keessa seenee yookaan immoo imaajinashinii biraa keessa seeneetti namichi biyya hoogganaa jiru kun biyyattiin haala hin taanetti karaa hin taane keessa jirti. Karaa siyaasaa, karaa hawaasummaa, karaa dinagdeetiin rakkoo guddaa keessa jirti jechuudha yeroo ammaatti. Hayyee galatoomii. Mee atamma riisarchii irrattis hirmaataa turteerta. Instituutii qo'annoo qonnaa Oromiyaa keessattis hojjetaa turteerta. Qonnaan bulaan keenya biyyi keenya akkuma beekamu qonna irratti hundoofti. Qonnaan bulaa oomishaaf oomishtummaa qonnaan bulaa utubuu keessatti gaheen qo'annoo qonnaa guddaadha. Mee yeroo ammaa mee maalirra jira hojiin qo'annoo qonnaa kun maalii fi achi keessas bakka lamaanuyyuu sosochettee odeeffannoo qabaachuu dandeetta waan ta'eef mee maal fakkaata? Maaliif qotee bulaan keenya horiin irraa dhumee namaan lafa qotaa jiru garuu suuraa irratti tiraakterii 3-4 hin arginaa. Kun ammoo rakkoo uummata keenya hiikaa beelli kun qaalessi jireenya kun karaa wal mee maal gama kana maal jetta dargaggoo Arsee? Well, mootummaan miidiyaa taphata. Miidiyaa irra taphachuuf yaala. Okay? Fakkeenyaaf namni tokko rakkate jedhanii karaa miidiyaa sooshaal miidiyaadhaan yoo ba'e dhaqee namicha san specifically gargaaraa miidiyaadhaan mul'isuuf yaala. Okay? Rakkoon sun rakkoo hawaasaati, rakkoo hawaasa bal'aati jedheeti furuuf hin deemu. Okay? Kanaan mootummaan jiru. Yeroo ammaa rakkoo akkasitti jiru. Okay? Akkuma walii galatti garuu Instituutiin qorannoo qonna Oromiyaa akka Oromiyaatti jechuudha. Instituutiin qorannoo qonna Oromiyaa hagaan keessa turetti gaariin hojjetee yaada. Maaliif fakkeenyaaf amma ani giddugaleessa qorannoo qonnas bara 2007 irraa kaasee haga bara 2009 achi hojjetaa tureera. Qotee bulaa teknooloojiiwwan garaagaraa baasaati qotee bulaa gargaaruuf yaalla. Teknooloojiiwwan garaagaraa biyya alaarraa argamanis madaqsinee qotee bulaa bira gahuufis yaalla. Okay? Sun bara wayyaaneeti. Okay? Achirraa Baakoorraallee gara Adaamituutti jijjiirraadhaan ennaa deemis hojii wal fakkaataa hojjennu. Okay? Aanaalee mandeetii giddugaleessa qorannoo qonnaa Adaamituulluu jala jiran jechuudha. Aanaalee 4. Aanaa Arsii aanaa miti godina jechuudha. Godina Shawaa Bahaa, godina Arsii Lixaatii fi even some part of Baaleetti haga godina Baaleetti hojjetaa turre. Yeroo san wanta nurraa eegamu personally an akka ummata yookaan immoo ummanni uduun baratiin na barsiise tokkotti ummata kiyya ijoollee na waliin qaxaraman waliin yookaan na waliin qacaraman waliin of kenninee hojjetaa turre. Okay? Of kenninee hojjetaa turre. Karaa kanaan haga dandeenyu bu'aa argames jira garuu bu'aan sun karaa qorannootiin qofa hin furamu yookaan immoo madaalamuu hin danda'amu. Okay? Bu'aa hin xiqqisuudha. Qorannoon qonna Oromiyaa qorannoon qonna Adaamituulluu godinaalee Shawaa Bahaatii fi godina Arsii Lixaa fi godina Baalee jala qabatee innaa socho'u bu'aan qorannoo irraa yookaan immoo irraa argamu gara qotee bulaatti ergamu baay'ee xiqqisuudha. Garuu akka mootummaatti wanta qorannootiin argame kana bal'isuun gahee mootummaati. Innaa amma mootummaan aangoo irra jiru karaa kanaan moor gara siyaasaatti dabee rakkoo tasgabbii rakkoo nageenyaayyuu waan jiruufi moor fookasii isaa gara biraati. Amma teknooloojiiwwan duraan raabsaa babal'isaa haala gaariitiin deemaa turanii amma yeroo ammaatti ani akkasitti hin argu. Maaliif jennaan an achi bahee yuunivarsiitii Jimmaas haa hojjedhutti garuu yeroo yuunivarsiitii Jimmaa irraa gara maatii kiyyaatti deemeetiin jedhu an gara hojii duraan turetti seenu deeba. Maaliif mee maal hojjetaa turtan mee maal hojjetaa jirtan jedheeti ijoollee duraa hojjetan walii hojjennu dhaqee Adaamituulluutti waan isaan hojjetan laala. Inkareej godha jabaadhaatii rakkoo qotee bulaa keenyaa furaa. Mootummaan eegina of kennaatii hojjedhaa haga wayii gorsaa jechuudha. Anyway, gara mootummaatiin ani kutannoo akka duraan ture hin jiru. Komitmentii akka duraan ture. Ani mootummaa duraa leellisaa jiru. Mootummaan duraa rakkoo mataa isaa qaba. Rakkoo uummata cunqursuu, rakkoo saamichaa, rakkoo hannaatti ture.
Okay? Garuu kana walbira qabdanii innaa ilaaltanii kun dammoo gonkumaayyuu okay? Natti dhiyaatina ana qofatu nyaataa jedhee maka ofirraa nama dhiitaa. Okay? Namuma kun osoo waliin hateetu nyaachuuf deemu jechuudha. Okay? Innaa yeroo ammaa mootummaan fookasii gahaa kennaan jiru. Minalbaat yaa probably rakkoo baay'ee keessa waan jiru mootummaan amma jiru akka duraan turetti fookasiin amma duraanii at least bu'aalee karaa qorannootiin argame gara qoteen bulaatiin gahuu irratti hanqinatu jira yaadu kan haga argutti jechuudha. Maaliif bajanis more limitedidha yeroo ammaa akka arginutti እንደገና ደግሞ even bajetuma achi gaheeyyuu yeroo ammaa because of qaala'iinsi jireenyaa waan jiruufi meeshaaleen gabaarraa wanta sanii qorannoo sanii bitamu baay'ee waan ol ka'uuf haga qorannoo waraqaa qorannoo proposal irratti gaafatamee hin hojjetamu. Okay? Fakkeenyaaf amma qorannoo tokko proposalii tokko innaa teknoolojii wayii baay'isuudhaaf katalfaatanii teknoolojii inni baay'isuudhaaf innaa godina Arsii Lixaatti aanaa sadirratti hojjannaa qotee bulaa aanaa tokko keessaa qotee bulaa 10 yookaan 20 irratti hojjanna jedhanii karoorfatanii bajanni dhufuuf hir'atee yoo dhufe okay nambarii qotee bulaa sanis hir'isaa deemaa jechuudha. Kanaaf teknooloojiin achirratti yaadamee qotee bulaadhaaf gaamuuf yaadame sunis xiqqaataa deemaa jechuudha. Yeroo ammaa rakkoo akkanaa kanatti mul'ata. Yeroo ammaa bajanni karaa mootummaarraa gara qorannoo giddu galeessa qorannoo qonnaatti yookaan immoo instituutii qorannoo qonna Oromiyaatiif ramadamaa jiru gahaa jedhee yaadu. Bajanni yoo gahaa hin taane immoo teknooloojiin giddu galeessa keessatti burqan yookaan immoo inventi ta'an yookaan immoo madaqfaman gara qotee bulaatti bal'isuun rakkoo yookaan immoo hanqina qabaataa jedhee yaada. Kanaaf walumaa galatti kutannoon bara wayyaanii yookaan bara mootummaa EPRDF jiru amma garuu akkasitti haala sanii deemaa jiru. Minalbaat probably rakkoo siyaasaa yeroo ammaa lola wajjin wal qabatee ta'uu danda'a. Rakkoo akkanaatti jiru yeroo ammaa. Hayyee mee amma waa'ee hojii dhabdummaa kaastee jirtaa yeroo baay'ee biyya teenya keessatti yeroo rakkoon hojii dhabdummaa kun mul'ataatuma turee jira. Yeroo ammaa kana garuu wanni adda isa godhaa maali yoo jennee namni yeroo ammaa hojii dhabee taa'aa jiru nama barate maaliif yuunivarsiitii adda addaa irraa nama hedduutu waggaa waggaan eebbifama. Kuniin eebbifamanii digirii qabaatanii injinariingii maaliin eebbifamanii hojii dhabanii karaa irra deemanii akkuma teessisan hadduudanii rakkoo hedduuf saaxilamanii gaagama guddaa keessa jiru. Mee yuunivarsiitiin mana yuunivarsiitii turtee leekchararaa jireenyi yuunivarsiitii maal fakkaataa hojii dhabdummaa kana maaltu baay'ise jettee yaadame jireenyi mindaan argattan sooshaal miidiyaa irratti argee ture leekchararii yuunivarsiitii wayittuu mindaa isaatii fi baasii isaa baasee garaagarummaa gara birrii 5,600 agarsiisee kana eessaatti fida jedheeti sooshaal miidiyaa irratti poost godhee ture. Kan ogguu laalu baay'ee gaddee atmoo leekchararaa mindaa leekchararaatiin bulaa turte mee kan akkamitti ibsita hojii dhabdummaadhaan wal qabsiisii kwaalitii barnootaa hojii wal qabsiisii jiruuf jireenya leekchararaa isaaniis wal qabsiisii mee nu ibsi. Well, waa'ee mindaa yuunivarsiitii asirratti ka'uu baate gaariidha. Maaliif warri achi keessatti yuunivarsiitii barsiisanii mooraalitti tuqaman. Okay? Anam personally mindaa kiyya dubbachuu hin danda'a. Anamma bara 2007 irraa kaasee haga waggaa 2010 wayii haga abiis aangootti dhufutti jechuudha. Instituutii qorannoo qonna Oromiyaa keessatti qorataa ta'ee hojjetaa ture. Bara san mindaan fakkeenyaaf anamma bara 2014tti jechuudha. Mindaa qarshii 4,170 bara kam bara 2014. Okay? Yeroo qorannoo ture jechuudha. Giddu galeessa qorannoo qonnaa daamitti dura yeroo ture san. Amma dammoo Jimmaa Yuunivarsiitiitti barsiisaa ta'ee innaa hojjedhu yeroo qaxaramu digirii maastarsiidhaan leekcharerii jedhanii innaa qaxaranii namni leekcharerii innaa jedhu yookaan immoo barsiisaa yuunivarsiitii innaa jedhan ol guddisee ol kaa'a yookaan immoo leekcharerii isaa guddaadha mindaa isaas guddaadha jedhee yaada. An kana dubbachuu baadhee natti tola. Maaliif warri wanta kana dhagaan xiqqoo sammuu isaanii jeeqamuu danda'a jedhee yaada. Maaliif wanta kana dubbachuu waan qabuuf namni biraa yookaan mootummaas dhagaa waan qabuuf
mindaan yuunivarsiitiin maastarsii leekchererii jedhee ittiin qaxaru 10,470. Okay? Yeroo an qaxaramu jechuudha. Achiin booda waggaa tokko moo lamaan booda sirreeffama mindaati moo daballi birrii meeqa dabalanii birrii 400 dabalan. Okay? Leekchereraaf 10,470 irraa haga biyya jirutti 11,305 11,305 okay mindaan sunu gross yeroo ammaatti mindaan harka nagahu yeroo akka biyya turetti jechuudha harka nagahu qarshii 7,500 harka nagahu okay barsiisaa yuunivarsiitii jedhamee jechuudha dhaloota qabu jedhamee jechuudha okay achi keessa amin qarshii amma 10,011,305 keessaa raayyaa ittisa biyyaatiif muruun dirqama. Okay? Xurataan jira akkas ta'eetti qarshii 7,500 7,500 sunuu mindaa miti. Okay? Maal jedhanii kiraa manaati jedhanii qarshii 800 naa kenna mootummaan jechuudha. Kanaaf mindaan kana gahu qarshii 800 keessaa mindaa san keessa qarshii 800 kiraa manaatiif irraa murata taaksii 500 harka nagaa kan manaa. Kanaaf walumaa galatti mindaan kiyya kan leekchererii jechuudha. 7,500 kiraa dabalatee jechuudha. Anaama fakkeenyaaf maatii qabaa jiru ijoollee qaba. Akkamitti jiraadha yeroo ammaa qarshii 7,500. Okay? Rakkoon biraas uumamee asirraallee hir'isaa jechuun dirqama bara. Amma raayyaa ittisa biyyaatiif ennaa muranii fedhii barsiisaa takkan gaafatan. Qajeelcha dhufe muru malee. Okay? Persantii haganaa haa muramu jedhameera kana beekaa jedhan malee hagamaa muranuu mee eeyyamamaadha jedhanii tokkoon gaafatan. Okay? Yeroo lamaaf raayyaa ittisa biyyaatiif murree marsaa lammaffaa jechuudha marsaa lammaffaati. Okay? Innaa walumaa galatti kun amma jireenyi leekchererii jireenya jedhamu. Okay? An garuu fortunately iddoo hojiitti na beekanii yaa'u biizinesii biraas chicken farmii qaba yookaan immoo farmii lukkuu qaba madda galii dabalataa jechuudha. Achiin duras hojii yuunivarsiitii kana at least mindaa isaa jabaadha yookaan guddaadha jedhee seenee keessa seenee dammoo inni argu waan biraati. Anyway, unfortunate ideadha ufiif. Garuu namni waan dabalataa biraan qabne kan kiraa manaa namaa keessa jiraatu, kan ijoollee qabu, kan ijoollee barsiifatu. It is really like a hell baqa jireenyi yeroo ammaatti especially saamunaan uffata ittiin miican qarshii 50. Okay? Kan nafa ittiin dhiqatan qarshii 60 70. Okay? Yeroo ammaatti reality lafa jiru. Okay? Anyway, manni barumsaa jira kan ijoolleetti barsiiftu. Geejjibni yookaan tiraanspoortiin jira kan ittiin geessiftu sarvisii. Kun jireenya miti. Okay? Innaa nama akkanaattu dhaloota qara jedhamee yaadamu. Nama ofiifuu osoo nyaatiin barataa fuuldura dhaabatu. Osoo nyaatiin garaa duwwaa. Okay? Imagine na kana mindaa yeroo ammaa dabalatee. Kan duraatiin kan bara 2014tiin wayyaanee wal qabatee bara sanii wal qabsiisee jechuudha. Mindaa san yoo xiqqaate ji'atti jechuudha. 1,200 hin kaadhaan bara sanii nyaata gaarii nyaannee foon innaa san meeqa kiiloon birrii 40 birrii 30 bara san 2014 akkasitti kiiloo isaa magaalaan jiraadhutti magaalaa Baatuu jedhamti. Magaalaa Baatuu jedhamti kiiloo isaa hoteela jabaarraa dukaan dabeeti jabaarraa qarshii 40 qarshii 50 yeroo sanitti. Okay? Qarshii 7,500 leekchererii ijoollee qabu
Lecturing haadha manaa qaba. Lecturing indegana ijoollee biraallee manaadhaa fira jalatti guddisu jira. Akkamiin akka jiraataa jiru waan haa beeku. Okay, kan waa'ee hojii dhabdummaa ilaalchiseetiin hojii dhabdummaan mootummaan statistiksii biyyattii jira. Central Statistical Agency kan baasu jira. Central Statistical Agency website keessa seentanii ilaaluu dandeettan. Okay, percentii inni jedhu national unemployment rate meeqa jedha. Percentii 25 wayika national unemployment rate annual sum. Okay, garuu dargaggeessi unemployed youth kan jedhamu kan immoo dargaggeessi hojii dhabeessa. Gahee kan hojii dhabe percentii 39 kan mootummaan kaa'atu jechuudha. Okay, kan mootummaan kaa'u sanuu cooked dataadha yookaan immoo haa xiqqaatu gadaa bu'u jedhaniiti. Okay, kanaaf mootummaan lafa kaa'u. Average 25 yookaan 25 tuqaa uumamu kan national unemployment rate isaa. Dargaggeessi hojiidhaaf gahee umurii qabaa isteejii qaba. Percentii 39. Okay, fakkeenyaaf magaalaa Jimmaatti achi waan hojjetaa turee fi magaalaa Jimmaa illee akka naashinaal itti hojjetan percentii 25 fudhatan uummanni magaalaa Jimmaa gara 200,000 fi 50,000 akkas uummanni magaalaa Jimmaa. Okay, just projectionidha. Yaa Central Statistical Agency kan kaa'u jechuudha. Achi keessaa dargaggeessi hojiidhaaf ga'e kan magaalaa san keessa jiraatu. Okay, gara percentii 39 akkas deemaa jechuudha. Kan mootummaan kaa'u kun ግን kan reaalitiidhaan lafa jiru dargaggeessi yeroo ammaa hojii hin qabu like 50% ol hojii dhabee abdii kutatee Jimmaa qofa ciisee alansha. An fakkeenyaaf keessattuu maatii bira gahee yeroo gara Jimmaatti deemu abdii kutadha. Maaliif karaa irratti ennaa makiinaadhaan deemnu dargaggeessi karaa mirgaatiinis karaa bitaatiinis ciiseeti. Okay, Jimmaa alanshaa oolu. Kuni reaaliti lafa jiru. Anybody karaa Jimmaarraa karaa Finfinneerraa gara Jimmaatti ennaa deemu arguun hin danda'amu. Okay, Jimma qofaa miti biyyattiin guutuun unemployment rate yookaan nama hojii dhabdummaan baay'ee ol kaadha. Finfinneetti yoo ilaaltan dargaggeessi hojii dhabee abdii kutateet mana shiishaatti Jimmaa alanshuu kan amma dammoo halkan yeroo ibsaan badu saamicha jira. Okay, amma kan dhiyoo kana dammoo dhagaye yeroo amma poolisiin miindaa isaa yoo qabeettanii poolisiin miindaa isaa gara 2,000 3,000. Okay, yeroo amma inflation amma jirutti yookaan immoo qaala'iinsi amma jirutti poolisiin akkamitti jiraata? Okay, poolisiin mootummaadhaaf hojjetu jechuudha. It's really chaotic anyway. Bakka like akkana jedhamee ibsamuu hin danda'u. Hiriyyaan kee tokko na jalaa hidhame. Okay, hidhamee shakkamee jechuudha. Hidhameeti poolisiin mana hidhaa galchee jechuudha. Yegiddi poolisiin sun gorooroo qabu afaan qabaami kan itti nyaachuu waa nyaachuu qabu. Miindaa isaan gahu. Kanaan maal godhaa nama mana hidhaa dhufeeti yookaan shakkamee seenisan kaateenaa kana sirraa baasaa birrii 300 fiilisi jedhaan. Okay, kun tiyoorii miti. Okay, magaalaa Ambeekutti hiriyyaan kiyya hidhametti. Okay, shakkamaadha. Okay, kaateenaa kan asitti qadanii kaateenaa kan irraa hiikaniiti ciisuuf jechuudha. Hirrib harafuuf. Kaateenaa kan 300 irraa baasan. Qarshii yoo kennite sirraan baasan. Qarshii 300, qarshii 200 yoon kafallee kana sirraan baasan. Okay? Innaa namni qarshii 10,000 jiraachuu dadhabe warri qarshii mindaan 2,000 fi 3,000 akkamitti akka jiraataa Rabbi haa beeku. Okay, yeroo ammaatti. Okay? Completely haala abdii nama kutachiisu. Like namni bakka Finfinneetti fa'a kiraan manaa meeqa? 3,000, 4,000, 5,000 giddu galeessi xiqqishuun jechuudha. Kutaan tokko akkas. Kondominiyeem yoo ta'e 14,000, 15,000, 20,000. Hojjetaa mootummaa Finfinnee keessa jiru yoo hate malee akkamitti jiraata? Miindaa mootummaa haga yeroo ammaatti. Okay? Iddoolee gita hojii ilaalaa miindaa isaa akka duriiti. Qarshii 7,000, 6,000 amma digirii siviiliidhaan eebbifamte civil engineering jedhan 6,000 si qata mootummaan civil engineering electrical engineering 6,000 5,000 akka jedha
gita hojiirratti mindaa isaa haga ammaan jijjiirama. Amma namni kun kiraa ammaan manaa yoo finfinneetti qarshii 6,000 7,000 akkami jiraata. Geejjibni jira, kokkee isaa jira. It's really chaotic. Bakka wanta akkana jedhamee himuu hin dandeenyu. Na hojii dhabdummaan akkas, qaala'insi akkas, namni bakka sammuu isa hadoodee abdii kuteeti. Bakka kana waaqumatu nuuf fide. Waaqumatu nuuf fide kana bakka wanti innummaan akaasu jedha bakka namni yeroo ammaatti. Namni keenya sammuu isaa rakkoo qaba natti fakkaata gara waa hundaa gara waaqaatti fide. Allah amattaabbi yookaan nama waa ta'u akkas jedha. Bakka Allah na fide yookaan nama waaqatu na fide bakka. Na anyway rakkoon namni keessattuu hojjetaa mootummaa keessa jiru akkana jedhamee himamuu hin danda'amu bakka walumaa galatti yeroo ammaatti. Mee akkuma beekamu rakkoon qaala'insa jireenyaa lakkoon hojii dhabdummaa biyya san guututti rakkoo guddaa uumaa akka jiru atis ibsiteerta karaa adda addaatiinis ibsamaa jira. Meegaa barsiisaan keessaa barsiisaan yuunivarsiitii haala jireenya isaa nuuf ibsitee jirta. Barsiisaan yuunivarsiitii immoo dhaloota karaa ijoollee barsiisaa ijoollee eebbifamanii biyya saniif abdii ta'an oomishaa. Mee qaala'insi jireenyaa jiruun hammaataa barsiisaan yookiin leekcharariin keessa jiraatu dhiibbaan qulqullina barnootaa irratti qabu hoo maal sitti fakkaata? Hojii dhabdummaa fi qulqullinni barnootaa walitti hidhata maalii fi namni fakkeenyaaf injinariingii elektirikal injinariingiidhaan bahe ogummaa san qabatee gadi baha yuunivarsiitii keessa gadi bahee hojii uumuu danda'a. Meekaanikaal injinariingiin gadi bahee hojii mekaaniksii hojii garaajii uumuu danda'a. Barumsi kennamu kun kana walgitaa mee kana akkamitti ibsitu? Well, akkuma isin jedhe amma fakkeenyaaf bulchiinsi magaalaa tokko keessatti jechuudha. Manni qopheessaa jira. Manni qopheessaa hojiin baasa. Namni yaa'u keessaa baduunis jira, keessaa du'uunis jira namni miti. Uumama kun. Gita hojiin baasa. Ginni hojii fakkeenyaaf amma ergamtuu yookaan qulqulleessitu jira mindaa isaa 1,750 jira. Akka fakkeenyaatti jechuudha. Yeroo ammaa mannummaan kiraa magaalaa xiqqishuu keessatti baay'ee ol kaadha yeroo ammaatti. Namni maaliif seena? Mindaan kunuu isaafuu hin ga'u, kiraafuu hin ga'u. Maaliif seenaa jettee yoo ilaalte yoo gaafatte achuma matama keessa seenfadhee jechuudha. Carraa argametti argadheetti hataa jedha. Fakkeenyaaf mana mootummaa kamittuu biiroo mootummaa ol seentee wanta mallattaa'u yoo jiraate keessattuu mana qopheessaatti jechuudha. Mana qopheessaa keessattis mana kunuu maal jedhan kunuu manga tiraanspoortii yookaan immoo maal jedhanii? Geejjibaa, waajjira geejjibaa, daldalaa. Waajjira geejjibaa afaan baasee qaama konkolaataa bitadhee konkolaataa gabbara fakkeenyaaf konkolaataa uummata kana biteeti gibirri isaa qarshii 4,000 akkas. Okay, kan dolphin taksiin jechuudha. Boodloon jira, darajaan jira. Okay, waan sadii gabbarta. Kan darajaa jira, kan boodloo jira, kan gibira mootummaa jira. Na qarshii isaa waliin dabalamee kan mootummaaf galu qarshii gara 5,000 takkan caalu. Namichi waan kana fakkeenyaaf dhufee sirraa buuru. Mindaa isaa qarshii 2,000. Okay, mindaan isaa qarshii 2,000. Kan achi keessa hojjetu kun jechuudha. Inni achi taa'ee kas eeggatu qarshii dhufeeti makiinaa dhufee innaatti bittu jechuudha. Dhufee sii kidmaama. Keessa seeneeti makiinaa kana meeqaan bitte yaa'u wannoon dookumentiin jiraa miree qabatteetu mandaruul jedhani jira. Isuma sanuu qabatteet kunoo haganaan bitee haganaan bitu walii galaa jetteetu makiinaan kun hagana baasaa qarshii haganaa naa kenniisin jedha afaan guuttate dhossaa malee like dhossaadhaan naa kenniisin jedha. Amma yeroo ammaatti hanni akkas bakka like hanni Oromiyaa keessa jiru waajjira geejjibaa mana qopheessaa keessa jiru like bakka maaliif ta'e yoo jette kun mindaa isaa qarshii 2,000 qaala'insi jireenyaa like percentii akka mootummaa jedhu miti percentii 25 yookaan 23 percentii qaala'in yookaan infleeshinii isaa gara dhibboota keessa. Okay, dhibboota keessa namni achi keessa seenee akkamiin haa ta'e malee jedha malee mindaan tun nangeettu nageetti waan akkasiitii miti yeroo ammaatti kan jiru. Ergamtuun nati
hin seena yoo jira carraan ergamtuu taatu faayilii si fiddee kaatee faayilii si kennitee fidi qarshii siin jetti. Yeroo ammaatti kana kan jiru. Naa gara yuunivarsiitiitti gara mindaa isaatii fi kwaalitii barumsaa irratti dhiibbaa maal qabaa? Akkamitti walitti fiddaa yookaan immoo mee maal ta'aara? Kan jettu kanaaf akkuma sila si jedhe ani mindaan kun naan geettu garaa duwwaa ciree addunyaatiin biiroo seena yookaan immoo seena akkamitti barataa seeraan keessummeessee waan inni jedhu dhagee deebisaaf karaa qabsiisa. Garaa kanatu na ciraara, garaa na muraara. Akka garii. Ijoollee qabda. Baasii hedduutu si jira. Baasii kana si cinqa. Barataa kana akkamitti sammuu maaliin gargaartaan? Sammuu maaliin gara kunoo kana beekumsa kana hin taaf. Kanaaf rakkoon qaala'insi amma barsiisaa irratti jiru kun yookaan rakkoon barsiisaan qabu kun kwaalitii barumsaa irratti dhiibbaa haganan jedhamni qaba. Yoo ani sirriitti hin nyaatin sirriitti hin quufin fuulli kiyya ifaa miti. Nama si madha. Nama seeraan hin keessummeessu. Bakka innaa hojii kiyyatti hin gammadu hojii kiyyatti hin quufu. Aaraa gaddaatuma oola guyyaa guutuu namni kun akkamitti dhaloota qaramee rakkoo kanatti jiraama yeroo ammaa. Amma viidiyoo wayii yuutuubii irratti maal feesbuukii irratti argaa ture dhiyoo kana. Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa eebbifamee completely ingiliffata akka waa jedhamu dubbatu. Namichi kan argeeti kan interview godhu beekeeti. Bakka ingiliffa completely like bakka waan jedhu hin dhageettu minaalbaat argitanitti ta'a. Inni jedhamu maastarsii wayii namicha maastarsii wayiyyuu mee ingiliffaan kootu mee interview naa ta'e jedhaan. Hin danda'u jedheen bakka yuunivarsiitii Addis Ababa yookaan immoo Finfinnee jechuudha. Ani hin danda'u ani ingiliffaan interview siin kennu jedheen argitanii ta'a. Argeera. Akkanaaf barataan amma yeroo ammaa eebbifamaa jiru injineeringii haa ta'u qonnaanis haa ta'u economic whatever management haa ta'u bakka they don't nothing argaatoo jirra dubbisuu hin danda'an an baay'ee ofitti gadda an amma dur research ennaa hojjedhu yuunivarsiitii kana iddoo guddaa kennaaf amma keessa seenee ennaa ilaalu ijoolleen waa takka hin dubbisan dubbisuu jettee dubbisuu hin danda'u abdii kutatta bakka argitu maal barsiisaan jetti maal barsiisaan amma namichi kun asii ba'ee maal hojjeta keessattuu yuunivarsiitiin ijoollee akkasii barsiisan achi baanii aanatti haa ta'u magaalaatti haa ta'u iddoo qaxaraman maqaa namaa barreessuu hin danda'an garuu yuunivarsiitii irraa baay'ee digirii qaban. Kanaaf hin iyyina anamma personally walgahii irratti academic staffii walgahii qabu waggaa irratti annual meeting hin jiru. Carraaleen garaagaraa waa'ee quality barumsaa jedhaniitti nu amanna. Kana ittimu duubatti jedhee beeku. Tokko mindaa sirreessaa. Lama barataan dandeettiin qabne ari'amuu qabaa. Minaalbaat namni kun yuunivarsiitii akademik laayifii qabaachuu dhabuu danda'a. Bakka daldala yoo hojjete as keessaa ba'ee yuunivarsiitiin dhiiseetti hojii daldalaa irratti hojii ogummaa biraa irratti yoo hojjete minaalbaat successful ta'uu danda'a. Dirqama nama completely hintii barumsaa hin qabne yuunivarsiitii galchaniitti dirqama eebbisiisan yeroo ammaa. Keessattuu ani yuunivarsiitii an beekutti yuunivarsiitiin Jimmaa I'm sorry to say this yuunivarsiitiin Jimmaa garbage out bakka garbage in garbage out bakka garbage galchitee garbage sii baa jechuudha. Yeroo ammaa akkas ta'an completely yuunivarsiitiin naallee akkasuma not only Jimmaa yuunivarsiitii barataan hin ari'amu. Hin barsiiftaa dirqama dabarsiifta. Bakka haa ta'u afur cufee bee barataan sun yoo isaa ilaalte barataan batalee du'iti yoo bira qabde may know nothing. Maaf hin ari'amne barataa maaf hin ari'ine fakkeenyaaf barataan amma iskeeliin jira gaafa qabxii kennan gireediin yoo kennamu
Kaa argatu haganaaf akkas ka deebisee biyya haganaa maali effin immoo hagana iskeeliin akkanaan jiru barataan maaliif hin ari'amne? Iskeeliin jira. Amma gireediin akka duri iskeelii barsiisatu seet godha. Amma fakkeenyaaf kan beeku yuunivarsiitii Jimmaa iskeelii istaandaardiin jira. Fakkeenyaaf Eeyin kanarraa kaasee haga kanaatti lakkoofsa kanarraa kaasee yookaan immoo 95 tuqaa haganarraa kaasee haga 100tti. 90 kaasee haga 95 whatever A maayinasiin immoo akka jedhee jira istaandaardiin kun. Okay? Garuu barataan tokko F finnaan ari'uun hin jiru. Diggaami remedial jedhamu wanti jedhamu jira. Remedial test, remedial exam wanti jedhamu jira. I don't know university biraa akka Jimmaatti yoo ta'e. Jimmaan garuu remedial wanti jedhamu jira. Okay, remedial exam kennita yoo neef fide. Okay? Achiin booda diggaami irra deebi'ee danda'a F finnaan ammallee qorti. F itti galchitee naa mucaan maka like department heading dhufeeti nama kana dabarsu baqa yaan baqa qalaa gubbaarra sitti ergama. Okay? Qalaa gubbaarra sitti ergama. Kanaaf ati cinqii kana waliin maan nagaa jetteet dabarsaa jechuudha baqa. Namicha completely waa dubbisuu hin dandeenye baqa like waa takka. Ani baay'ee gadda. Ijoollee barataa biirootti waameeti hin gorsaan ijoollee arsee naan jetta kawii yabooti na dhiisii. Ani wama takkan beekuu naan jedhe. Wayne nama kana barsiise achi barsiisaa biraa dhufee barsiisaa wayii kaasin dura isii barsiiseeru barattuu akkanaa kana maa dabarsitanii jedheen utuu hin beekin haarawaa yuunivarsiitiidhaaf. Wama takka waan beektu waa dubbisuu hin dandeettu akkamitti haga as geetti barattuu miidhee. Barumsa keeyallee diifidee naan jedhe. Barataa barsiisaa an dubbisu kun diifi akkamitti diifidee as geessu. Bakka anyway whatever the case ani haga an beekutti yuunivarsiitiin Jimmaa barataa ari'uun hin jiru. Si'a afur qorta yoo bakka si'a afur F finnaan mee gireediin yookaan namuu ati fatanaa ati qorte mee itti fidis hin jedhani. An akkas jedhan. Okay? Barataa fakkeenyaaf amma dipaartimentii wayii maqaa tuquun barbaadu dipaartimentii kiyyaa miti hin barsiisa. Akkuma koorsii hin jedhe hin barsiisa. Barataa 50 naamsaa barataa 19 F fidi. Qalaana barreessanii na ari'uuf. Qalaana barreessaniit testii yookaan faayinaal egzaamii testii kanneen walitti qabee itti kenne jiraatti kun olaala. Nama maqaa ofii barreessuu hin dandeenye jira. Kanaaf maaliif mucaan kukkuu beektanii na qabdanii jedheen. Yoo ariitanis na ari'aa jedheen bakka. Kana caalaa uumaa godhuu hin danda'u. Ariitan na ari'aa jedheen bakka. Kana qofaa miti barataan akka badaa yuunivarsiitii biraallee akkanaa ta'uu keessattuu yuunivarsiitii an barsiisutti like hanni common practice. Barataa kana hanna kana harkaan harkatti qabdee F kenna. An personally kenna. Seerris akkas jedha seerri yuunivarsiitichaa. Barataan harkaan harkatti qabamnaan F argataa jedha. Dipaartimentiin garuu yaabootii dhiisaa kanaa jedha. Dipaartimentiin nama hoogganammaa. Okay? An akkasii na mudateera. Mucaawwee F akkasitti harkaan harkatti qabee waan evidensii guutuu jechuudha. Qabee itti galchi. Qormaanni kiyyaa mitaanatti qorama. Achi dipaartimentiin mucaan baratus barsiisaan dhufee dipaartimentii kiyyas dipaartimentii heddii dhufeeti na teessisan. Barataan kun qabameera dhugaadha haa ta'eera. Garuu haa dabarsinu. Rakkoon akka biyyaatti jira. Dhiisi arsenaa jedhan. Yoo isin jettani deemaa jedheen. Amma namni wanna kana dhaga'u hin beeku. Okay, maqaa ibsuu hin danda'an. Dipaartimentii na dhiisi arsee namni kun asitti amma indegana bara dhufuus dhufeeti maal si fayyada maal si godha bakka ofirraa geessisi anin evidensii harkatti qabe kana keessaa withdrawing godhu keessaa baasu garuu isin department headiin akka barbaadan godha an objection qabu jedheen ofirraa baasu maaliif namni kun makkala kan jennu okay namni kun makkala kan jennu isin waan isin murteessitani an isin mormu akka barbaadanii murteessaa garuu evidensii hanna kan
kan itti galche kana ani hin baasu jedhee. That's my point jedhee akkasitti anyway kana like countless amma akka fakkeenyaatti tokkotti kaasee barataan yeroo hundaan qabamu. Tokkochi ari'amu jiru ka'eessa argatu hin jiru. Dabarsi jedhan bakka dhufee dipaartmentii si gaafata. Dipaartmentii kaantu si gaafata. Maaf akkas ta'e? Isa qofaa miti kaantu bara. Barataa hunda to'ata sin jedhan na rakkoo akkanaatu jira. Anyway walumaa galatti kwaalitiin barumsaa rakkoo guddaa keessa jira. Amma mootummaa mannoo ministeerri barnootaa aggressiivli itti deemee jira. I don't know. I don't think so. Natti fakkaatu. Rakkoon kun poolisiin barumsaa jijjiiramuu qabna dhiyaata. Actually jijjiirameera. Minaalbaata amma poolisiin haaromni barumsaa akka duriitti deebisan. Akka duriitti deebisanii garuu common practicein amma akka barnootaatti akka barame kun jechuudha. Barame kun common practicein barataa danda'u, barataa hatus obsu. Okay? Indagana ደግሞ mindaa gad aanaa barsiisaa dhaloota qaru kanaaf kafaluuni uummata akka quality barumsaa irratti improvementiin dhufuu akka hin dandeenye indikeetariidha yookaan immoo ibsitu. Okay? Akkas jedhee yaada. Na walumaa galatti rakkoon barumsaa cimatu jira. Yuunivarsiitiin biraallee barataa hin ari'an jedhanii remedial exaamii kennu barataa FFDF remedial exam remedial testii kennuuni Jimmaa Yuunivarsiitii qofa natti fakkaatu. Yuunivarsiitiin hundinuu yuunivarsiitiin 44tu jira kan yuunivarsiitiin kan mootummaa Itoophiyaa keessa. Yuunivarsiitiin hundinuu poolisii tokkoon gaggeeffamu jedhee yaada. Na it is a common practice all over the university jedhee yaada. Na kunin radical change barbaada. Poolisiin amma implement kun kan poolisii duraatti deebisan bara dargiitti yookaan bara poolisii duriitti deebisanii kunin infuraamoo I don't know. Anamma ijoollee poolisii haaraa kanaan barataniin hin dhaqamne. Okay? Ijoolleen fakkeenyaaf freshman course jedhanii akka duriitti deebisanii anamma freshman course baradhe. Yeroo Maqaleetti baradhe. Maqalee University baradhe freshman course amma freshman course deebisanii jiran. Okay? Freshman course sun ijoollee sirriitti qulqulleessee ol dabarsaa. Barsiisaan asiin dura barataa danda'aa ture. Haa ta'uufillee haa dabaluufillee danda'aa ture kun ijoollee kana kriitikaalii qabee ka kufee ka dabarsu hin dabarsaa I don't know. Okay? Garuu haga achi keessa turetti kwaalitiin barumsaa baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama aarsa, baay'ee abdii nama kutachiisa. Bakka dhaloonni waa tokko hin beekne hin beeka jedhanii digirii itti kennaniif yoo fooqii ijaaruuf fooqii waan beekne itti kennite fooqiin sun fooqii akkamitti ijaarama? Keessattuu injineeringii wal qabatee jechuudha. Na anyway yeroo ammaatti rakkoo guddaa keessa jira education quality haga an beekutti haga an biyya turetti. Kunis rakkin isaa maddi isaa baay'eedha. Mindaa barsiisaaf kafalamu, poolisii barumsaa, praaktisii haga ammaa ture. Kanaa walitti dabalatee rakkoon hammaatee yeroo ammaa gara impaaktii isaa gara biyyaatti gara hannaadhamas yuunivarsiitii keessaa baheeti namni waan beekne kun iddoo itti qaxaramutti hanna beeka malee waan biraan beeku. Science, he doesn't know science. Okay? Science waan hin beekneef achi bahee iddoo wayiitti qaxarama then science san hin beeku gara hannaatti wanti simply hin beeku. Kana kun dammoo biyya diiguutti deema. Education quality akkamitti akka biyya diigu namichi wayii profeesarii wayii South Africaadha barreessee ture. Engineering jedhee qabsannaa I forgot it anyway. Na kana education quality biyyattii yookaan immoo barumsi quality barumsa biyyattii rakkoo cimaa keessa jira. Kana rakkoo kana furuudhaaf quality kan improve gochuudhaaf commitmentii siyaasaa barbaada. Mootummaan gubbaarraa jiru dhugamaan rakkoo kana hin furoo jedhee rakkoolee ijoo ta'an mindaan wal qabatee malaammaltummaatiin wal qabatee wantoota education qualityidhaaf inputii ta'an yoo sirroofne rakkoon kun hin furamu jedhee yaadu. Na kana walumaa galatti rakkoo guddaatu jira education quality irratti. Ayyee galatoomii dargaggoo Arsee amma wagaamii marii keenya gara goolabuutti deemna. Mee akkuma beekamu akkuma waliigalaatti naannoon Oromiyaa yeroo ammaa waraana guddatu gaggeeffamaa jira. Dargaggooyyiin hidhamaa jiranii
kuwan ammoo saamamaa jira, kun ammoo shaneedha, maal jedhanii nama hedduutu jimlaadhaan ajjeefamaa jira. Mee haalli nageenyaa maal fakkaata? Akka nama barateetti, akka nama dammateetti, akka nama bakka adda addaa Jimmas, Arsiis, bakka adda addaa Finfinnees jiraataa turteerta. Mee haalli nageenyaa uummata keenyaa maal fakkaata? Abdiin jiru maal uummanni keenya maal godhuu qaba? Asuma wal qabsiistee dhumarratti. Haalli amma biyyattiin keessa jirtu baay'ee gaddisiisa. Ani amma mootummaa kana mootummaa beeku wajjin kompeer godha. Kanaaf yeroo baay'ee mootummaa wayyaanee natti dhufti. Mootummaa beeku waliin kompeer godha. Wayyaanees argeera. Kan argin dhaqqabne. Okay? Wayyaaneen bara wayyaanee hidhamtee torcher ta'uun jira. Okay? Bara wayyaanee hin beektan. Bara kana hoo hidhamtee torcher ta'uun carraa qabeessummaa jedhama. Hidhamtee torcher taatee mana hidhaa jiraachuun carraa qabeessummaa guddaadha. Mana hidhaati si baasaa. Sira shan'aa reeffa kee warri kee nama waalu. Okay? Wanti amma lafa jiru jechuudha. Warri kee nama waalu bineensaatu reeffa kee yeroo ammaa kata'aa jiru jechuudha. Namni kana uduu argu waaqatu nuuf fidee jedha. Mootummaa nama fixaaru. Okay? Wayyaaneen akkas hin goone ani argine garuu. Ani argine bara wayyaanee mormaa ture. Okay? Namni na beeku na beeku. Okay? Bara wayyaanee mormaa ture. Wayyaaneen hattuudha. Wayyaaneen cunqursituudha. Jennee mormaa ture. Okay? Akka mormaa tokkotti akka like hojjetama tokko ta'eetu. Siyaasa isaanii mormu. Okay? Garuu ani hin argaa bara wayyaanee namni hidhamaa hin tumamaa irratti torcherdi ta'a. Bara ammaa garuu torcherdi ta'uun you are very lucky yoo torcherdi taate. Yoo lubbuun ta'e oolti torcherdi taate oolti. Amma mana hidhaati si baasaa. Manni murtii hojii qabu yookaan ammoo roolii qabu. Mana murtii sin geessanii mana hidhaati si baasu. Bakka fiiti adda silaa kaanii reeffa gatanii reeffa kee bineensa nyaataa jirti. Reeffa kee illee dammoo namni argee hin kaasu. Yoo argee kaase inni nuu achitti ajjeefame yeroo ammaa. Taatee biyya keessatti dhagaa jirtan ta'a. Namni kan exaggerate godheeti miti. Fakkeenyaaf aanaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Jaarsootti ijoollee 17 isin abaa'oo shaneedha jedhanii ajjeessanii reeffa gatanii reeffa san fudhachuu dhooggan warra reeffa san bineensatu nyaata. Reef ijoollee maatii warra reeffaa boo'a dhooggan akka booteen wayyaanee akkana nama goone. Ani wayyaanee akkana arginu. Ani wayyaanee si'a kuma wayyaanee fedhadhamu. Namicha kanas. Jarri bee wayyaaneen uummata Oromoo kana akka Oromootti sodaatti. Yoo kabeettan ta'e jechuudha. Akka Oromootti Oromoo hin sodaatti hin kabajjis akka Oromootti. Yoo ati dhaqxee harkatti qabde ofirraas dhiitti yaa'u torcher maaliif hiitee. Okay? Anin siyaasa alatti hin jiraadha yoo jette ani haqa argeetti jechuudha. Hin jiraadha yoo jette dhima jiraatti. Hanna isaaniillee argaa tumu. Okay? Ijoollee na waliin barattee kontirbaandii hojjettu jirti Tigreen. Anin barumsarraa baheeti riisarchii gadi. Kana waliin baheeti kontirbaandiitti ramadamee jira. Ijoollee Tigreen. Okay? Hanna kanan beeknu. Garuu haa hattu. Mucaan sun hannatti bobbaafameera jara waan ta'eef. Ati garuu asitti hojii kee yoo hojjette ani yeroo natu kan arginu. Akkasittuu garuu gocha badii kan amma raawwataa tura hanna kan injustice yookaan immoo nama seera malee hidhaa seera malee tuman kanas mormaa ture. Barri sun bara jennaa wal bira qabamee ilaalamu bara wayyaanee waliin. Barri kun bara Oromoo kabaja hin qabne. Namichi kun ani wanta yaadu maali nama existensii kiyya fudhanne irra nama existensii kiyya fudhateet at least na sodaateet ofirraa na dhiibu wayya. Kana naa jedhu warra naftanyaatti wal qabee jechuudha. Naftanyoonni Oromoon biyyi isaa asii miti gara Madaagaskar irraa iddoo biraatti dhufee jedhan. Existence makeetu fudhatan jechuudha. Jarri. They don't want to coexist with you.
Okay? Warri Tigree kunoo isaan bee si sodaatu. Akka sababa fadhaa kana nurra cambadaqa guyyaa tokko jedhaniiti si sodaataa malaan bulu ofirraa si dhiitaa. Okay? Jarri kunoo warri amma namichi kun itti madaqe itti waan itti gale kunoo jireenyuma keetu existence keetu fudhatan. Naan tokko kan ziyaar illaa turtin jedhan. Biqiltuun keenyas hin jedhan. Na anyway akkoon biyyattiin keessattuu Oromiyaan amma keessa jirtu waan hagaadhaa an argeellee dhageellee hin beekne. Nama reeffa dhooggatanii hin boonaa jechuun maali? Fakkeenyaaf abbaan daa'imni jalaa du'e haati daa'imni jalaa du'e akkamitti hin boonu? Maaf bo'aa ta'e taantu malee isiyyuu ajjeesan yeroo ammaa kana miidiyaa irratti gabaafameera. BBC irratti, VOA irratti. Kanam akka fakkeenyaatti aanaa jaarsoo, aanaa warra jaarsoo shawaa kaabaa isin jedhe Oromiyaa guutuutti akkas. Okay? Gara Wallaggaatti maadhisi. Gara Wallaggaatti, gara Gujiitti nama fixaara lafarraa. Ani dura genocide naa jedhu naan galu. Okay? Baruma wayyaanee yoo nama morminu wayyaanee is committing genocide naa jedhan naan galu. Oromiyaa kana akka jiru lafarraa dugugara like akka hortemmaa Oromoon jiru jedheeti yaada. Oromoon dhumatu akkamitti genocide jedhanii jedhee yaada. Dhugamaan adaawwanti genocide jedhan yoo maatii lafarraa balleessan abbaa haadhaas ilma isaa jedhan tas genocide amma akka ta'aru kan gara Gujii gara Wallaggaatti bakka jaarsaa jaartiin jedhan ijoollee nama guddaa lafarraa qaragaran bakka taargaa shanee abaa shanee jedhatu maxxasaati. Okay? Ana baay'ee nama gaddisiisa. Namuma amma warra Alamaayyoo Atomsaa maataa warra isaa obboleessa ajjeesaniif abaa oshanii ajjeesiidhaan dhageetaniitanii obboleessa isaa warra baqa like complete warra isaa fixan jedhama. Obboleessa isaa obboleetti isaa abaa oshanii fixe godina Jimmaa keessa hin jiraatu. Onnooni godina Jimmaatii fi Iluu Baabur daangessi. Alamaayyoo Atomsaa aanaa sun godina Jimmaa keessa jirti. Warra isaa akka jiruun fixan. Ofii fixanii kaniiti akka uummanni minaalota Oromiyaa abaa warra taakaa ofumoo aan hin beeku. Maatii akka jiruun fixanii abaa oshanii fixe. Abbootii gadaa lafarraa fixaniiti abaa oshanii fixan. Okay? Waan nama gaddisiisaati. Oromoon akkan ta'ee hin beeku arginu. Nama mootummaa jaarsota keessattuu jaarsota abbootii gadaa ajjeesu ani arginu. Ani wayyaanee akkas gootu argine. Wayyaaneen nama ajjeesaatti illee turteetti keessattuu nama akka Nadhii Gammadaa balleessitee jedhan. Okay? Garuu akkana ifatti haala uummata Oromootiif disrespect ta'utti uummata miitiin argine. Okay? Dhoksitee balleessitee wayyaaneen bakka hiddatee balleessitee dhoksitee garuu haala uummata kana kabaja tuquun uummata kana akkanatti miiteen beektu ani argine. Kanaaf wayyaaneen mootummaa kanarra si'a dhibbaa wayyaa jedha. Egaa akkuma jette dargaggoo Arsee beekamaadha. Wayyaaneen uummata keenya ajjeesaa turtee, hidhaa turtee, ilma ajjeeftee haadhaan irra taa'ee jedhaa turtee. Wanni wayyaaneen uummata keenya goote waan laayyoo miti. Amma immoo ka ta'aa jiru immoo sanuu daran maaliifi akkana ifaan uummata hedduu baasanii ajjeesuuni, uummata salphisuuni, uummata akka uummataatti gadi buusuuni yeroo ammaa kana hedduu nama gaddisiisa. Egaa uummanni keenya dargaggoon qeerroon mootummaa wayyaanee sanis akka qullaa ba'ee ofirraa kuffisee jira. Amma mee dhumarratti maal dhaamtaati? Mee akka dargaggoo tokkootti akka nama barateetti mee maal haa godhu uummanni keenya? Dargaggoon maal haa goonu? Maal godhaa jettee dhaamta? Ani wanti dhaamu uummanni Oromoo tokkummaa qabaachuu qaba. Okay? Tokkummaan dhaabachuu qaba. Tokko kan lammaffaa a unifying leader in jiraachuu qaba. Unifying leader na jennu nama akka Jawaar Mohammadi Oromoo guutuu bakka tokkotti walitti qabee masakke nama akkasii barbaanne. Yoo akkas hin taane we are going to pay huge price. Namichi kuni nurraa nama gadu miti. Okay? Oromoo tokkummaa qabaatee namicha kana tokkummaadhaan yoo ofirraan dhoofne hoogganaa tokko jalatti hiriiree yoo hin qabsoofne tokko na jalatti qabsaa tokko nama biraatti jalatti qabsaa achi yoo akkana facaane
We are going to pay huge price. Gatii guddaa nu kaffalchiisu deema. Gatii guddaa. Kanaaf uummanni Oromoo tokkummaa qabaachuu qaba. Tokkummaa qabaachuu qaba. Tokkummaa qabaatee immoo leadership tokko jalatti hiriiree paaworii akka qabu argeera. Leadership yeroo Jawaar qeerroo hogganaa ture yookaan qeerroo masakkaa ture taateen Wallagga baatti taatuu fi taateen Arsii lixatti taatu at the same time at the same seconds akkas taati yeroo san. Okay? Na namni akkas uummata qindeessu uummata lead godhu jiraachuu qaba. Yoo nama tokko jalatti hiriirree tokkummaa horannee tokko taanee yookaan hin deemne we are going to pay huge price. Namichi kun nama tokko figarii Oromoo tokkumsiisuuf ta'u balleessuu heda. Hacaaluu ajjeese. Hacaaluun maal jedhu? Yoo waa jedhu qeerrootti iyyadhaa bee jedha. Maaliif qeerroon akkas dhaga waan beekuuf? Hacaaluu jingu. Amma indagara qeerroon manno Jawaariin dhageetti. Jawaariin hidhee balleesse. Amma Jawaar biyya alaa jira jedhan. Okay? Haga hidhaa bee baay'ee dubbataan turre hin jiru. Anyway, kana waan ta'eef isatu beeka. Garuu Oromoon tokkummaa yoo qabaanne tokkummaadhaan yoo qabsoofne leadership tokko jalatti hiriiree yoo hin sochoone we are going to pay huge price. Kanaaf tokkummaan baay'ee murteessaa. Good example. Fakkeenya gaarii ni kenna. Uummata Tigraay ilaala. Nama tokko jalatti dhaaba tokko jalatti hiriiran. Uummata Tigraay keessa paartii shantu jira. Uummata Tigraay keessa paartii shantu jira. Arannaa Mali Salsaay Wayyaanee paartii gara shanitu jira. Okay? Paartii shan jalatti hin facaane namni. Paartii tokkotti TPLF jalatti hiriiranii tokkummaa uummatanii aan paartiin kun jedhu dhagaaniit loltuu Itoophiyaa qofa miti iyyuu loltuu Eritiriyaa, loltuu Somaaliyaa, loltuu Itoophiyaa fa'amanoo poolisoota naannoo Amaaraa ofirraa faccisanii yeroo ammaa bilisanii hin baane akka mootummaa tokkotti adda hin baane garuu ofiin bulchaa jiran. Mootummaan federaalaa Tigraay keessa hin jiru hin seenus amma achi dhageen. Okay? Kun maali? Uummanni Tigraay uummata xiqqishu miiliyoona 7 guutan. Torba yoo ta'e torba tuqaa 5 uummanni Tigraay. Uummanni Oromoo hoo staatiksiin biyyattii yookaan ammoo United Nations Population Fund kan UN hin baasu uummanni Itoophiyaa miiliyoona 120 jira. Achi keessaa Oromoon miiliyoona 50 hin ta'a. Miiliyoona 50 tokkummaa dhabeet gatii amanni kafalaa argaa jiru. Yoo tokkummaa qabaanne uummanni kun ganaa kana caalaa miidhamuu deema. Garuu uummanni miiliyoona 7 tuqaa 5 ta'e yookaan uummanni miiliyoona 7 ta'e mootummaa tokko miti. Mootummaa Somaaliyaa, mootummaa Eertiraa ofirraa faccisee qabee amma bilisaan naannoo ofii haa xiqqaatus haa guddatus naannoo ofii bulchaa jiran. Tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Ummata kanarraa haa barru. Uummanni Oromoo tokkummaa qabaachuu qaba. Tokkummaa yoo hin jiraanne we are going to pay huge price. Kanuma jedhaan. Baay'ee dargaggoo Arseen yeroo kennu kennitee haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti deemaa jiru ilaachistee akkasumas seektara barnootaa irratti keessaa'uu qulqullina barnootaa fi jiruuf jireenya leekchararoota yuunivarsiitii keessa jiru waan rakkoo isaan irra gahaa jiru akka waliigalaatti rakkoo uummanni keenya keessa jiru ibsa bal'aa sagantaa Oyidaa Marii irratti dhiyaattee nu kennuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomi jenna. Akkuma ati dhumarratti dhaamte bilisummaan Oromoo walabummaan uummata keenyaa kan rarraatu tokkummaa irratti rarraati. Uummanni keenya abbootiin akaakayyoonni keenya qabsoo keessa turan kan nu dhaamaa turan tokkummaa kan warri kaleessaas kan dhaamaa ture tokkummaa yoo tokkoomne malee diina jalaa bahuu akka hin dandeenye diinni akka Oromootti nu jibbaa Oromoon ammoo jidduudha asumatti wal qoonnee hoogganaa mogolee wal buufnee wal laamshiisnee walitti hinaafnee deemna taanaan diinumaa daandii saaqnaa yeroo gabrummaa ofirratti dheeressinaa roorroo alagaatti nutti jabaataa. Kanaaf tokkummaan uummata keenyaa yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa kanatti murteessaa fi barbaachisaa ta'uu isaa hojjennisiin isin amanaa. Uummanni keenya baadiyyaa kabbaa kibbaa osoo hin jenne
koomee diina isa nyaachuudhaaf, isa cabsuudhaaf, balleessuudhaaf deemu itti amummatu kana ofirraa qolachuu qaba kan jedhu dhaamsa keenya dabarsinaa waan waliin turteef galatoomii daawwattoonni keenyas waan hordoftaniif ulfaadhaa waraabulaa galatoomaa. Ulfaadhaa galatoomii.